Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti nageenya bira jiru akkasiin biras jira tabliqa. Ishi asuma nuuri chaanalii kootii faara taatan subscribe share like gochuun dabalatana isin jecha har'a mootii mata dureen keenya jireenya keenya keessatti waan tokko keenya taasisuudhaaf yookaan jireenya keenya keessatti milkaa'aa ta'uudhaaf daddafnee jechuudha. Daddafnee milkaa'aa ta'uudhaaf wanta nu taasisan isa kudhan wajjin ilaalla. Hanga xumura kan kootiin nafaana turu hin dagatina isin jecha inni tokkoffaan jaalala waasaniif qabdu. Jaalala waasaniif qabdu yoo isin jedhee kan jedhamu ni nama yoo jaallatee kan jette akkam taata. Ani bari ija isii yoon argine bakka nyaannummaan na jibbisiisa. Ani bari ija isaa yoon argine bishaan dhugummaan na jibbisiisa. Ofiyyuu hin jaaladhu jette jechuudha. Bakka hangi hirribaa dirasii dhabuun na taasisaa barii ani yeroo isiin argin rafuu hin danda'u. Waan isa yoo an argin rafuu hin danda'u jette jechuudha. Atis jireenya kan kee keessatti jaalalli waasanii ati milkaa'uudhaaf qabduun hanga akkanatti si raffisuu si dhoorgutti yoo gaheetiin jedhe milkaa'uu ni dandeetta. Yoo si raffisuu si dhoorge milkaa'uu ni dandeetta. Jireenya kan kee keessatti jaalala waasaniif qabdu jechuudha. Ishi inni lammaffaan wanni ati keessa jirtu yoo si jibbisiisedha. Wanni ati keessa jirtu yoo si jibbisiise yoo sin jedhu kana an fakkeenyaaf ati yeroo mara liqii namaa yookaan yeroo mara taaksii namaa yaabbatta. Yeroo mara mana saraatanyaa namaa keessa saraatanyummaa jiraatta jechuudha. Kanaafuyyuu ani hanga yoomii saraatanyaa namaaf ta'ee jiraadha. Ani hanga yoomii liqii namarraa liqeeffataa jiraadha jetta jechuudha. Yoo wanti kunniin si jibbisiisetti niin jedhee milkii barbaadda. Akkamitti akka milkaa'uu dandeettu barbaadda. Kanaafuu gaafa jireenya kan kee ati keessa jirtu si jibbisiisetti niin jedhe ni milkoofta. Maaliif jennaan kaka'umsa keessa kan kee qabuudhaaf jechuudha. Maaliif jireenyi si mararee jira waan ta'eef niin jedhe qofaaf jechuudha. Eshi inni sadaffaan osoo namni tokko sitti dawwaleetiin har'aan tana ati qarshii 100,000 naaf baankii beetii kan kootara galchuu qabaatta siin jedhe. Ani birrii kana mara eessaaf fudhetiniin isaaf erga. Maal jechuudha yoom hagamnatuuf ati birrii kana mara na gaafataallee jechuu ni dandeetta. Garuttuyyuu osoo namni sun jechuudha har'aan tana beetasaba keessa mara walirratti fixeetiniin jedha. Yoo ati ammaan tana buukii akkaawuntii kan kootirratti 300,000 hin galchini 300,000 yoo ati ammaan tana hin galchin beetasaba keessa xinnarraa kaasee hanga guddaa walirratti fixa yoo siin jedheetiin jedhe. Birriin dura hin jirre birrii yeroo duraa namni sun nagaa si gaafateetiin hin jedhe hin jirre har'aan tana akka dhuftu hin dagatin. Atis jechuudha jireenya kan keessatti wanta maraa milkaa'uudhaaf yoo akkanatti jirjirtii barbaaddeedha jechuudha kan milkaa'uu dandeettu. Kanaafuyyuu ni milkoofta akkanatti bakka maaliif jennaan namni kun amma mircaa biraa hin qabu birri isaan kafaluu qofa maaliif warra isaa akka dhuman hin barbaadu. Atis immoo waasan dhabuu hin barbaadu. Dhabuu waan hin barbaanneef dalaguu qabaata. Yoo kana dhabuu hin barbaadu dalaguu qabaata. Waan akkanaa milkaa'uu qabaata dalaguu qabaata. Waan maraa akkasa milkeessuu danda'u qarshii yoo qabaatte yookaan yoo daladdeedha waan ta'eef hin jedhee ani waan kana milkaa'uudhaaf dalaguu qabaadha jetta gaafa san ni kakaata waan saniif jechuudha. Ani ammasitti hin kunniin martinuu yookaan si fayyaduu danda'u yoo ati of qayyarte qofaadha. Oolmaa keessa haa ta'u akkaataa qarshii kan keetti qabattus haa ta'u haala attasaasabii kan keetii yookaan haala ati namaaf yaaddu namaaf ati nama yaada akkamii namaaf qabda gaarii dhamuu badaadha yaadni kan kee kan guyyaa kana keessatti yaadaatiin ooltu waan akkamiiti kan milkii karaa milkiiti moo karaa badaadha kan jedhu addaan baastee ofii kan keetiif of qayyaruu qabatte. Yoo nama badaa taate nama gaarii ta'uudhaaf yoo nama qarshii balleessu taate nama qarshii hin balleessine ta'uudhaaf nama milkii barbaadu ta'uudhaaf of qopheessuu qabatte. Walumaa galatti ofii kan keetiif of qayyaruu. Inni arfaffaan osoo ati bor malee iftaanni duutaa boruudhaan osoo hin duutisin jedhan ati jireenya kan kee keessatti wanti barbaaddu maaliin guyyaa lamaa siif qadamte kana keessatti maal barbaadda? Akkam godhee rabbii kan kootii walitti dhiyaadhaa jetta malee eenyumallee yaaduma eenyullee barbaadu. Eenyumallee maal akkasiin jedhu barbaadu. Keessa kan kee keessa wanti jiru ani rabbii kan kootiin akkamitti walitti dhiyaadhe hojii gaarii guyyaa lamaan tana keessatti qabadhee isa bira dhaqa. Maaliif jennaan boru du'oo edda waan ta'eef hin jedheef. Kanaafuu ati wanta asaabdeet hin jettu ani boru du'oo edda hojii gaarii rabbiin hojiilee na dhiyeessu kan jeenata na galchu
maal yoo dalage jettee assaabda jechuudha. Kana hoosiin jedheetiin hin jedhu jechuudha. Atis jireenya kan kee keessatti maaltuyyuu milkii kan koo, karaa kan koo, deemsa kan koo, haala kan koo na astakakkaluu danda'a, akkamitti jiraachuu danda'a yoo jetteetiin ati akka jeenata barbaaddu yookaan akka rabbii kan keetii walitti dhiyaachuu barbaaddu kanatti dalagaa kan keetii irratti milkaa'uuf yaaddu yookaan dhibbattee bakka ani waan kana raawwachuu qabaadha jetteetiin yaada keessa seenta jechuudha. Murteessuu qabaatte yeroo kana keessatti jechuudha. Itti dhiyaachuu barbaadda waan kanatti, waan kana argachuuf itti dhiyaachuu achirraa ni milkoofte jechuudha. Akkana inni shanaffaan sababa qabaachuu qabaatta usin jedheetiin jedhamu. Amma ani hoggaa dhufu yeroo maraa hiriyyaan tantoo akkana taateetiin hin jirti. Anis kana raawwachuu qabaadha. Ani ji'a hanganaan booda yookaan hoggaa hanganaan booda fooqii akkanaa ijaarrachuu qabaadha yookaan makiinaa akkanaa bitachuu qabaadha yookaan motora akkanaa bitachuu qabaadha jetta. Sababa qabda waan ta'eef sababa qabdu saniif ni daladda jechuudha. Ni daladda si kakaasa. Keessa kan keessi kakaasa jechuudha. Maaliif sababa qabda kaa waa san milkaa'uu barbaadda kaa. Kanaafuyyuu gartuuyyuu wanta raawwattu kanneen haqa namaa gonkumaa keessan galchin. Maaliif jennaan har'a ati osoo haqa namaa yookaan muslinnaa dalagdeetiin qarshii namaatiin fooqii tokko ijaarsee hin jette fooqi sun boruu darma sun isaa akkaan ol hin dagatin jechuudha. Maaliif jennaan haqa namaatu keessa jira kaa yeroo maraayyuu kan namaa balleessee kiyya tolfadha jireenya ebaluu balleessee kiyya tolfadha jechuu osoo hin taane karaa nagaya ta'e tokko qofaan ta'uu qabaata. Maal wanti ati milkaa'uu barbaadu sun sababa qaba. Garuu sababni sun jireenya namaa balleessuu gonkumaa ta'uu hin qabaatu. Maaliif jennaan yeroo baay'ee hin dagatin ka wanti ati raawwattu martuu harka rabbii jirti waan ta'eef ati raawwachuu qofa sirraa eegama. Garuu waan badii gonkumaa kaayyoo kan kee yookaan kan osoo naaf ta'e jettee hawwitu keessatti waan nama hin galchine inumaayyuu. Inni jahaffaanii murteessi wantuma kamiin keessattuyyuu akkas hin tarree sitti hima. Amma baabura jechuudha. Jireenya akka baaburaati. Osoo amma deemaa jiraate baabura duubatti deebi'ee si fuudhuu danda'a, si fuudhuu hin danda'u jechuudha. Itti fufuu malee. Kanaafuyyuu atis immoo jireenya kan kee keessatti murteessi yeroo baay'ee ofitti gammadi jechuudha. Ofitti gammadi. Bakka waan raawwattu maratti akka milkooftu assaafi malee akka ofii kan keetii namaa gadi taate yeroo mara ofitti deebitee hin himin jechuudha. Kanaafuyyuu ati yeroo mara murteessitee hojjettee mootuu waan murteessisan raawwachuu baradhu. Maaliif jennaan yeroo baay'ee hin jenna malee hin raawwannu. Garuu jechuu bicha osoo hin taane murteessi dhaabbatu jechuudha. Kanaafuyyuu akka wantummaa kamiyyuu jireenya kan kee keessatti wanti milkaa'uu qabdu hin tarre ati murteessuu qabaata. Murteessuu waa baay'eef si fayyada jechuudha. Dhaabii qabaachuu qabaata jechuudha. Gamanas garasa jechuu osoo hin taane murteessuu. Jireenya kan kee keessatti ofitti gammadu. Waan qabdu maratti gammaddee ani bar nama kana raawwachuu danda'u jettee dhaabbachuu qabaata jechuudha. Eshi inni torbaffaan waan gara duubaa si hambisu beekuu qabaata. Kana hoosiin jedhu hiriyyaa ta'uu danda'a. Duraan hirribaan kaatu yookaan immoo qarshii balleessita turte. Har'a garuu qarshii akka balleessitu ofitti himi. Ammaan booda garuu balleessuu hin qabaatu jettees deebitee ofitti himuu qabaatu. Hiriyyaa gara duubaa si hambisu yoo ta'eetiin jedhe bakka addaan qote hiriyyummaa isaa wajjin qabdu. Maaliif jennaan situ ofiif ta'a malee eenyummaan siif hin ta'u jechuudha. Hiriyyaa gara duubaatti si harkisu ofirraa hambisi. Wanta gara duubaatti si deebisu ofirraa hambisi. Beekuu qabaatta wanta gara duubaa si harkisu. Kanaafuyyuu wanta hafuu qabaatu mara wanta kaayyuu kan fitira si hambisuu qabaatu mara hambisi of duubatti jechuudha. Kanaafuyyuu ati waan gara duubatti si hambisu beeyte ofirra duubatti hambisuun baay'ee si fayyada. Kanaafuyyuu hambisi hiriyyaa siif hin taane hambisi wantuma si hin taane kamiyyuu. Eshi inni 8ffaan nama si dura milkaa'e ilaali. Nama si dura milkaa'e ilaali. Duraanii fakkeenyaaf ani atileetii ta'uu qabaadha jetta. Garuu nama si dura atileetii ta'e ilaaluun baay'ee si fayyada jechuudha. Maal akka inni raawwate ati doktora ta'uu barbaadda ta'eetiin jedha. Waan doktorri raawwatu laaluu beekuu si barbaachisa.
Kanaafuyyuu wanti duraan namni si dura milkaa'e wanta ati ta'uu barbaaddu san jechuudha. Fakkeenyaaf wanta mana ta'uu danda'a, wanta ta'e kamiyyuu jechuudha. Ani bar mana akkanaa osoo qabaadhe baay'ee dasna jedha. Ani bar nama akkanaa osoo ta'e baay'ee dasna jedha jette. Kanneen maraayyuu manas ta'e makiinas ta'e wantuma ta'e kamiyyuu nama si dura milkaa'e irraa laaltee barachuun bareeda. Fakkeenyaaf viidiyoo akkana ta'uu danda'a. Yeegiddi dhageeffachuu qabaata. Maaliif jenna si fayyada. Minaalbaata wanta ati dagatte mara si yaadachiisa ta'uu danda'a. Kanaafuyyuu ati nama si dura waan ati barbaaddu san irratti milkaa'e laaluun sirratti dirqama jechuudha. Maaliif jenna karaa beekuun waan si barbaachisu. Korrojuullee yoo ta'e gixxuun korroji. Wanti korroju kun immoo waan gaarii yoo ta'e hin jedhe. Namarraa fuutee kan kee godhachuu bichaadha. Wanti biraa hin jiru jechuudha. Maaliif ati kan isaa hin hanne beekumsa isaa akkamitti akka inni waasan ta'uu danda'e hubatte malee ati waan isaa haqa isaa fuutee of bira fidde garuttuuyyuu beekumsa ofii kan keetiin qabne san nama sanarraa hubattee of bira fidde bakka wanti biraa hin jiru milkii waan barbaadduuf bakka korrachuu. Ishi inni sagalaffaan amantii qabaadhu yoo sin jedhe amma fakkeenyaaf wanta hojjetu kamittuyyuu itti amanuu. Kan biraa himootu amantii kan keetii irratti illee milkaa'uu hin danda'a. Ani jetteetiin yeroo mara du'aayii ofii kan keetii gochuudha. Wanta qur'aana keessattis jedhame ta'uu danda'a. Kiristaanas yoo taatetiin jette wanta matsaaf quddusii keessatti jedhame ta'uu danda'a. Suuraa qur'aana yoo ta'etiin jedhu suuraa guyyaa tokko keessatti suuraa ho'ii wantuma beetura waan tokko jechuudha. Wanta rabbiin kan keessatti himu yaadataa ani milkaa'uu hin danda'a jetta. Yeroo san onneen kan kee irratti jetti onneen kan kee si gammadda jechuudha. Kanaafuyyuu handafatiin yeroo marayyuu amantii qabaachuu wantuma ati nama feetallee ta'e garuttuyyuu waan tokko osoo hin jedhin hin oolin jechuudha. Wanta rabbii kan keetii wanti si dhiyeessu jechuudha. Kanaafuyyuu amantii qabaadhu. Inni kurnaffaan anatu ofiif jira. Kun keessattuu baay'ee qabxii si barbaachisuudha. Situ ofiif jira. Yoo ati waan feete taate eenyumaallee si faana hin jiru. Ati akka feete jiraatu, ati bakka feete jiraatu, ati wantuma feete irras jiraatu. Ofii kan keetii ofiif murteessita. Ofii kan keetiif ofiif jiraatta jechuudha. Rakkattus ofii kan keetis, milkooftus ofii kan keetiif jechuudha. Kanaafuyyuu yeroo maraa anatu ofiif jira. Anatu iyyuu rakkinnas jechuudha. Wanta dandeettu wanta sitti dhufu maraa ana malee kan danda'u namni irraa danda'uu hin danda'u jette jechuudha. Akka ofii kan keetii halaafinatti yookaan wanta maraa ofii kan keetii ofirratti murteessitee jireenya kan kee keessatti wanta si barbaachisu maraa ofii kan keetii murteessuu qabaatta. Anatu ofiif jira jedhi malee nama ibaluu naaf jira ibaluu akkasii asiinis jechuu gonkumaa yeroo maraati kan jechuu qabaatta. Anatu ofiif jira jettee karaa milkii kan keetii bareechuu. Karaan kan kee karaa milkii kan kee adda ta'uu danda'a. Kanaafuyyuu yeroo adda ta'es ati immoo yeroo san keessatti murteessitee jirta. Anatu ofiif jira malee namni naaf hin jiru. Anatu karaa kan koo waan barbaadu murteessa malee namni naaf hin murteessu. Kanaafuyyuu karaa milkii nuuf haa ta'u yeroo maraa yaada keenya hin danda'a malee hin danda'uun diileet of affara. Kanaafuyyuu haa jabaannu ni milkoofna jireenya keenya keessatti. Jabaadhaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraatti walitti deebi'utti ciao.